Hai kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nullee nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u har'ammoo waan haaraa tokko qabadhee dhufeen jira wanti haaraan gaafii baay'ee irratti dhiphattanii viidiyoo yeroo baay'ee waa'ee horsiisa lukkuu irratti viidiyoo gadhiisan jira viidiyoo sana ilaalchisee baay'een keessan gaafii na gaafattanii gaafii sana wal jalaa deebiseera garuu gaafiin narraa immoo isa innaa kaan wal qabatuu miti kanaaf egaa gaafiin isin na gaafattanii horsiisa lukkuu kana foonaa keenya keessatti yoo lukkuu horsiisuu jalqabne mana kireeffattoota fooliin ishii kireeffattoota jeequu hin danda'u. Ani horsiisa lukkuu jalqabuuf yaadaa jira garuu kan baay'ee na dhiphisaa jiru kireeffattootatu foonaa koo jiru mana nan kan kireessuun qaba garuu isaan fooliin lukkuu kuni isaan yoo na jalaa jeeqee baay'ee tokko na dhiphisaa maalan godhaa waan jedhamu wayitu jira akkasumallee obboleettiin tokko lukkuu horsiisuu jalqabee garuu gimmaashti ishii na jalaa dhumte gimmaashti ishii ji'a ja'a dhiisitii ji'a 8 buusuu hin eegalle achiin ofirraa gurguree kan jettu hin jira egaa gaafii kanaan wal qabatu hedduutu jira garuu gaafii ijoon keessaa baasee isin deebisaa jira daawwattoota keenya jalqaba irratti egaa lukkuu horsiisuu jalqabee na jalaa dhumtee kan jedhu irratti haala lukkuun nuti amma horsiisaa jirru kuni baay'ee tokko qabiinsa barbaaddi jechuudha. Baay'ee qabiinsa barbaaddi dhugaa dubbachuudhaa fi lafti ishee jiidhuu hin qabu. Egaa kana dura baay'ee isinitti meera. Aga yoonaa kana lukkuu aga horsiisuu jalqabnee kanatti waa baay'ee irraa baradheera. Doktoroonnis akkasuma bakka lukkuu kana fuuneeyyiis egaa waa hedduu nu barsiisaniiru. Lukkuun kuni isinitti meera bishaan jalatti naanna'uu hin danda'u. Jiidhinsa bakki isheen itti galtu sun jiidhinsa godhachuun hin danda'amuun isiniin jedha. Yoo bakki isheen keessa bultu suni jiidhinsa godhate yookiin bishaan gadi nam'ee jiraate battalatti hin duute jechuudha. Waan haaraa miti kunillee waan dhugaadha jechuudha. Namoota lukkuu horsiisan hedduuyyuu gaafachuu dandeessu. Lukkuu bakka isheen keessa jirtu sana mana sana keessatti jiidhinsi argamnaan baay'ee tokko duutiin isiniin jedha. Kanaaf egaa kanallee sirriitti of eeggannoo gochuu qabdu sirriitti of eeggannoo gochuu qabdu inni kabraa immoo waa'ee mana kiraayin qabaa kireeffattoota fooliin ishiin jalaa jeequu danda'a lukkuu eegaluuf karoora kootii baay'ee karoorfadheen jira warri jettan immoo ni dhugaa dubbachuudha fi wanna tokko jechuudha wanna tokko wanti lukkuun kun foolii qabdu hin jiru. Egaa ji'a tokkoon kan jalaa aramu jechuudha. Ji'a tokkoon jalaa arama. Sanaan irratti baqa yeroo bishaan kennituuf yeroo nyaata kennituuf guyyaatti yeroo 3 seenta. Yoo immoo lukkuuleen kuni dhala eegalanii guyyaatti yeroo 4-5 seenuu dandeessa. Garuu amma lukkuuleen kun dhala hin eegalletti guyyaatti yeroo 3 qofa seenta waan ta'eef agasmara waan baay'ee namatti ulfaatu miti. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee hojii salphaadha isiniin jedheera. Wantoota garagaraatiin egaa hin dhiphattu kaan akkuma viidiyoo kana keessatti dubbachaa jiru fooliin ishii baay'ee gibbii yookiin foonaa keenya jeeqaa namoota gibbii keessa jiru jeeqaa hojiin ishii baay'ee ulfaataa jettanii baay'een keessa waan meeqagaa dubbattu kanillee horsiistanii jalqabdanii jechuudha. Lukkuulee kana jalqabdanii kan isin jalaa dhumtes jiraachuu danda'a. Dhumuu ishii sababa garagaraati. Yoo fakkeenyaaf nyaata ishii jijjiirtanii itti kennitanii nyaata ishiidhaan ajajameen alatti nyaata kabraa yoo itti kennitanis du'uudhaaf sababa ta'uufii danda'a. Yookiin dhukkubsattee yeroo sanatti battala sanatti kiniini tokko hin arganne yoo ta'e marfee tokko hin arganne yoo ta'e battala sanatti du'aaf saaxila. Waan garagaraatu gaa jira waan ta'eef inni kan biraa yeroo lukkuu sanaa bakkee isin bittanis murteessaadha. Zimmettanii lukkuulee gabaarraa bibbittanii walitti fiduunis du'aaf saaxila. Tokko bakkee garagaraati gaafan isin amma gabaadhaa lukkuu 15 yoo bittan oddoo ta'e lukkuu 15 yoo bittan
akkasumatti walitti funaantanii bakka dhaabbataadhaa hin fuune yoo ta'e walitti funaantanii lukkuu kana bitta yoo ta'e ishiin fayyaan ishii dhukkubsattu dhukkubaaf waan saaxiluu fi lukkuus yeroo bittanii qabatamaadhaan nama gaafatanii malee zimmeettanii gabaadhaa lukkuulee yoo walitti artan sirri hin dhufu du'aaf saaxiluu danda'a lukkuu gaarii ta'uu dandeessi. Kuni isin mudataan isiniin jedha daawwattoota keenya amma gaanu illee killeedha kan walitti qabnu killee kana gara suuqii geessuu fi amma isaa baruudhaaf kartoonattiin heraa jira amma isaa ergan barii booda suuqittiin geesse jechuudha guyyaa gara guyyaatti lukkuun alaa waan jirtuu fi lukkuun killeeni baay'ee tokko dabalaa waan deemuu fi lafti immoo tsoomitti deemaa jirra. Kanaaf yeroo sana immoo killeen nurraa rakasaa dafnee jechuudha haala kana fakkaatuun zambiilii keessaa guurree kartoonatti nadhee deebifnee immoo zambiilitti lakkoofnee ba'aansaa zambiiliidhaaf nu ta'a waan ta'eef suuqitti gabaatti eeruuf deemaa jirra. Egaa gaafis na gaafattanis kanumaadha galatoomaa baay'ee.